Amajjii darbee Itoophiyaa keessatti adeemsa araaraaf karaa saaquuf jechuudhaan hooggantoota siyaasaa dabalatee namoonni amma tokko yeroo mana hidhaatii gadhiifaman inni sidhaadha bahe. Yeroo ammaa kana dhaabbata miti mootummaa Sofomer Relief and Development Organization jedhamu hoogganaati jira. Arafaat Abubakar dargaggoon waggaa 24 keessummaa Labataarraati. Dhaabbata Sofomer Relief and Development Organization kana proposal isaa dalaynee waan hundayyuu xumurree koree boordii hundeessinee gara waajjira mootummaatti galchine yeroo hayyama fudhachuuf jennu immoo akka carraa ta'ee Acaaluun wareegamee nutillee mana hidhaa seenne dhimma sananattu geggeessaa ture waan ta'eef sababaan hidhameen dhaabbanni sun gidduutti dhaabbatee hafe dhaabbanni sun erga hafe immoo ani akkuma mana hidhaatii baheen bara kana Gurraandhala 21/2014 dhaabbata dhaabbilee hawaasa Itoophiyaa irraa hayyama dhaabbilee hawaasa Itoophiyaa federaalaa irraa hayyama furannee qabxiilee gurguddoo kunan tokko irratti kan inni hojjetu. Dargaggoon kun hojii tola ooltummaa malees rogeessa haala siyaasaa hawaasummaatii fi dhimmoota adda addaa irratti miidiyaa irratti dhiyaate yaada kenna. Isa malees obbolaan isaa waggoota 2-3 darban kana keessa haala Itoophiyaa keessa jiruun haala nageenyaatiin wal qabatee dhibban irra gahuu mana hidhaa seenanii bahuu an dubbatu Arafaat kaayyoo qaburraa akka duubatti hin deemine dubbata. Kaayyoon isaa maali? Hojiin kiyya guddaan kanumaa inni biraa immoo maatii gargaaruudha. Yoo Rabbi jedhee fulbaana dhufurraa gara barnootaatti deebi'uudha. Aniin laal osoo barachuu danda'u maatiin kiyya rakkoo siyaasaatiif jecha barachuu dadhabee hedduu nama gaddisiisa. Ankutaa 12 baradha ture. Sababa hidhameef addaan kuteera. Barattoonni waliin barataa turre adda yuunivarsiitii adda addaa keessa jiru. Obboleessi kiyyayyuu kutaa 12 barataa sababuma kana addaan kutee baqate. Obboleessi kiyyaa Abdulwaahid kutaa 10 barataa ji'a 4 waan hidhameef manni barumsaa deebisuu didee addaan kutee mana jira. Osoo barachuu dandeenyu rakkoo siyaasaatiif mana tokko keessaa barattoonni 3 barnoota addaan kutaniiran jechuudha. Hedduu ulfaata. An akka dhuunfaa kiyyeetti kaayoon kiyya guddaan Oromiyaa irratti aadaa fi eenyummaa ishee abbaa biyyummaa ishee dhugoomsitee nagaa hambaatee galtu arguu barbaada. Mirgi ilmaan Oromoo kabajamee Oromiyaa irra jiraattu arguu barbaada. Kaniin arguu barbaadu immoo qabsoo karaa nagaa geggeeffamuun. Miseensummaa paartii siyaasaa qabdaa? Miseensummaa paartii siyaasaa hanga ammaatti hin qabu, yeroo darbellee hin qabu. Akkuma beekamu hedduu wanti ani irratti hojjetaa ture uummata rakkate gargaaruudha. Uummata rakkate immoo barnoota irratti haa ta'u, fayyaa irratti haa ta'u, namoota mana jireenyaa hin qabne haa ta'u, namoota waan nyaatan waan dhugan hin qabne haa ta'u gargaaraa ture. Anaaf inni iyyuu qabsoo guddaadha. Gara dhaabbata hoogganuu Sofomer Relief and Development Organizationitti hoo deebine dhaabbatichi hojii akkamii irratti xiyyeeffachaa jira? Fuulduraafoo maal karoorfate? Arafaat. Namoota rakkoo uumamaaf namtolcheetiin buqqaan deeggaruudha. Dubartoota diinagdee fi hawaasummaa irratti akka ciman deeggaruudha. Qaama miidhamtoota deeggaruudha. Ijoollee haadha abbaa hin qabne deeggaruudha. Akkasuma immoo barnoota irratti fayyaa irratti dargaggoodhaaf hojii uumuu irratti ni hojjenna. Bishaan qulqulluu dhiyeessuu irratti ni hojjenna. Akkasuma immoo aadaa tiksuu kunuunsuu fi guddisuu irratti ni hojjenna. Akkasuma immoo rakkoolee biyya kanaa gara duraatti dhufuu malan qaama dhimmi ilaallatu waliin qorannoo adda addaa geggeessuun waan humni keenya danda'e gochuudhaaf. Karoorri akka jiruttis ta'ee jedha dargaggoon kun. Ammaaf dhaabbatichi erga hojii jalqabee Baalee keessatti hojii tola ooltummaatiin dhaabbatoota kaan wajjin hojjechuudhaan dabalatees milkaa'atii jira. Ammallee gargaarsa rabbiitiin bishaan qulqulluu dhiyeessuuf aanaa Diinshoo ganda Abbaa Karaa irratti piroojeektii tokko qabannee hojii jalqabaa jirra. Karaa biraatiin immoo karoorri keenya guddaan keessumattuu barnoota irratti amma fakkeenyaaf fulbaana irratti barataan hedduu kaniin magaalaa irraa baadiyyaa irraa gara magaalaatti dhufu rakkina daftaraa yuunifoormii adda addaa bitachuu dadhabuun namni addaan kutu hedduudha. Kanaaf yoo xiqqaate barataa 1,000 ta'u daftaraa fi yuunifoormii akkasuma qalama binnee barataa harka qalleeyyii san gargaaru akkasuma immoo
fayyaa irratti dhaabbilee biyya alaa jiran hedduu waliin dubbachuu jirra. Waajjira fayyaa akkasuma immoo waajjira barnootaa qaama dhimmi ilaallatu kam waliinuu taa'e waan humni keenya danda'uun gargaarsa gochuuf hojjetaa jirra jechuudha gara dhaabbata kanaatiin. Dhaabbata kana yaada kana kaniin burqisiisi ana qofa osoo hin taane namoota hedduu ka biyya alaa jiranii akkasuma immoo namoota biyya keessa jiran namoota hedduu waliin taanee waan kana hojjenne ammaaf akka hooggansaatti warri koree boordiis jira warri faayinaansiis jira ni manaajara dhaabbaticha kanaati. Gara dhumaarratti hojii kana akka jalqabu maal akka isa kakaase gaafadheen ture. Dhaabbata kana kan hin dhaabne namoota hedduu namoota biyya alaallee biyya keessaallee waliin ta'uudha. Akkuma beekamu 2009 irraa jalqabee uummanni Oromoo daangaalee gara gammoojjii Baalee, Harargee, Boorana, Gujii naannoo Somaalee wal daangeessaniin hedduu buqqa'aa ture. Buqqa'uu uummata kanaa ammoo adda durummaan biyya keessaa namni hojjetaa ture. Ana keessumattuu godina Baalee aanolee gammoojjii 9 tokkorratti hojjetaa ture. Haala nageenyatii fi qaala'insa jireenyatiin wal qabatee waan jiru ulfaata ta'us dargaggoonni bakka jiranitti waan danda'aniin akka tattaafatan ergaa dabarsa. Dhaloota waan barbaade waanuma kamiifiyyuu gajjadee darbuun barbaanne haa ta'u garuu keessumattuu dargaggoo irratti rakkoon guddaan akka kiyyeetti na sodaachisu tokko rakkoo baqaattu jira. Dargaggeessi xiqqooma ol guddate yoo laalte gandoota baadiyyaa hedduu keessatti haadha abbaan ilmi kiyya tokko akkana karaa Liibiyaa kana deemee qarshii 500,000 gaafatanii kana bu'an jechuudha namoonni. Kanaaf baqattummaan kun osoo hafee ilmaan Oromoo taate kan mootummaa keessattuu haa ta'u kan mootummaa keessa hin jirre haa ta'u akka Oromootti ilaallatanii mari'atanii osoo furatanii